Egaa shama harka fuunee barattoota keenya hundi keessanuu baga nagaan dhuftan jechaadha. Har'aan tana egaa qubee afaan Oromoo gurguddaa afaan Oromoo capital letters baranna. Afaan Oromoo gurguddaa xixiqqaas dubbachiftuulee ni baranna. Tola kana dubbisa gaafa dubbisu jalqaba irraa haafnee kana dubbisnaa. A, Ba, A, Da, E, Fa, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, O, Pa, Qa, Ra, Sa, Ta, U, Va, Wa, Xa, Ya, Za. Kanaafuu qubee afaan Oromoo gaafa dubbisnu bifa kanaan dubbisnaa jechuudha. Tole. Maal barannaa qubee afaan Oromoo kana isa xixiqqaa. Hariif baranne maali? Qubee afaan Oromoo gurguddaa baranne jechuudha. Qubee afaan Oromoo xixiqqaa. A, Ba, Ca, Da, E, Fa, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, O, Pa, Qa, Ra, Sa, Ta, U, Va, Wa, Xa, Ya, Za. Qubeen afaan Oromoo xixiqqaanis bifaan kana fakkaata. Dubbifamaa afaan Oromoo. Qubeen dubbifamaan afaan Oromoodhaa lakkoofsaan 21. Isaan eenyufaadhaa? Baa, Caa, Daa, Faa, Gaa, Haa, Jaa, Kaa, Laa, Maa, Naa, Paa, Qaa, Raa, Saa, Taa, Vaa, Waa, Xaa, Yaa, Za. Amma maal barannee dhumarratti? Qubee dubbifamaa afaan Oromoo. Lakkoofsaan meeqaa? Dubbifamaan afaan Oromoodhaa 21. Dubbachiftuun meeqaa? Dubbachiftuun 5 jechuudha.